Ustaas ibsaan fuunaan jalaabiyaa waggaa shan kaayattee ofirraa baaftee har'a booda jalaabiyaa hin kaadhu jettee sirbuu jammarte. Maqaan isii Jannat. Ustaas ibsaan fuunaan ofiin ajjeesaa jette. Maqaan isii Raamittii Dedoo jedhamti. Raamutti waa xiqqoo siistan shooyyaa guyyaa takka suuraa isaanii poosti gootee isaan laayikisii godhan jechuun si jaalatan jechuun miti. Waa xiqqoo si gadoof qabii bakka rabnetti hin mugani jedhanii hafiila udaanii kana jabeeffadhooti. Gama biraatiin intala maqaan isii Nasraa Gursuun jedhaniin kun addan baasaa waliin hin jiraatanii abadan natiin gadhaarti. Waa takka gochuu hin dandeessu ijoolleen Ayatul Kursiyyii waa qaraatee rarrafti waa takka gochuu hin dandeessu. Kasataffata intalti ustaas ibsaan fuudhan kun ijoollee Jimmaati. Giraawundiin sii maali? Akkamitti guddatti? Eessa guddatti? Akkamitti jirti? Akkamitti wal fuudhan? Dhuma viidiyoo kanaa keessatti akka gaariitti ifa sinii baa na waliin tura. Fuudhee jiraachuu miti wanti nama dhibee akkuma gaafatee itti fuudhu dhabe waan inni taabee dur walitti qabe gabbara warqiidhaaf cidha saadha. Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya walitti deebinee jira. Ustaas Ibsaan Hasan guyyaa dheengaddaa akka isaan fuudhan dhageessanii jirtan. Suuraan isaanii fedhii isaaniitiin malee akka miidiyaa irratti ba'es gara peejii isaanii qilleensi Nasrii Bubbiisa jedhamu irratti ibsanii jiran. Suuraa kana akka inni miliquu fi suuraan kun akka inni ba'u kan godhe immoo Haydar Abdii Bilisummaati. Qaama suuraa kana baases balaaleffatanii jiran. Ustaas Ibsaan egaa akkuma beekamu daa'ii beekamaa akka biyyattiitti akka idila addunyaatti beekamaadha. Nama daawwaan isaa akka mijaa'uu fi namoota kumaatamaan yookaan miiliyoonota biratti jaallatamoodha. Hordoftoota bakkoota garaagaraa irraa hordoftoota qabaachuudhaan sadarkaa olaanaa irratti argaman. Gara TikTokitiin miiliyoona takka tuqaa torba qaban. Gara FBtiin 800,000 ol qaban. Dargaggeessi lafaa dhufaan kun akkuma nama kamuu fuudhee akkamitti akka fuudhamu shamaraa fi dargaggeessa Oromoo agarsiisuudhaaf gaa'ila yookaan sirna gaa'ilaa raawwatee jira. Intalli inni fuudhes warra Shanyii Mootii Jimmaa magaalaadha. Intalti kun bara 2026 fakkaata. Bara 2027 qabxii intiraansii kutaa 12 qabxii olaanaa fiddee akka isin yuunivarsiitiitti darbitee darbuuf deemtu dhaga'ame. Booda abbaan isii yuunivarsiitii yoo deemtee bakka ijaan kun jirri deemaa jirta waan ta'eef haala hin taane keessa waan galtuuf hin barbaadu barumsa kana adda kuttee akka gaa'ila raawwattu dirqamsiise. Intaltee akkasii waliin Haafizal Quraan takkaa fuullisiis argamee hin beeku. Namni ollaallee hin beeku. Abbaan waggoota 19f mana keessatti guddise. Qodaa irraan banamne kana qodaa urgaawaa kana dabarsee ustaaza keenya Ustaaz Ibsaa nama jaallatuuf kenne jechuudha. Ustaaz Ibsaanis nama imaanaa isaa balleessan waan hin taaneef intala kanarraa intala akkasii horuudhaaf waadaa galanii warra Shanan Gibee Shanyii Mootii bira dhufanii furatanii warra Leenjisoo Diigaa warra Sikkoo Mandootti galfatanii jiran Baaletti. Kanarratti gammachuu guddaatu nutti dhaga'amee gammachuu ibsataa turre. Faallaa ganaa ammoo warroonni gadda ibsatan hedduu jiran. Kanneen akka ijoollee shamaraa isaan jaallatan. Ustaaz Ibsaan waggoota 8f tajaajila miidiyaa irratti daawwaa kan gaggeessaa turan yoo ta'u, hordoftoota miiliyoonaan lakkaa'amu argatanii jiran. Hordoftoota sana keessaa gariin ergaa isaaniitiif kan isaanii taajamuu fi akhlaaqa haala bareedina isaaniitiif kan taajamu haa jiraatu malee irra guddaan obboleettiin keenyaa fi shamarri keenyaa fedhii isaanii turte. Isaan argachuuf fedhii guddaa argataa turte. Gariin daawwaa isaanii irraa dhaggeeffachuu, gariin haalaa fi akhlaaqa isaanii gammaduu akkasuma waliin gariin immoo piraayiveesii, riileeshinshippii fi maayirid yookaan zawaaja waliin barbaadaa turte. Isaan keessaa namoonni Ustaaz Ibsaa ni jaallanna jedhanii dubbatan hanga nama 300tti lakkaa'amutti dhiyaateera. 300 keessaa 3 garuu haala adda ta'een ibsataa jiran. 2 duuriyyee yoo ta'u tokko maqaa Islaamaatiin deemaa turte. 2 duuriyyeedha. Kan Raamittii Dedoo jedhamtu kun yeroo muraasa keessa akka carraa ta'e guyyaa takka viidiyoo isaanii yookaan suuraa isaanii postottennaan dhufanii laayikii tuqaniif na arganii na jala deemaa jiran na jaallataa jiran jechuudha jedhu waan qabdudduuf miira jaalalaatiin masakamte. Gama biraatiin Nasraa Gursuun maallaqa qabduu fi birrii qabdu fayyadamtee yookaan beekamtii qabdu fayyadamtee ustaaza kana kan ofii gochuudhaaf mukaa fi dhakaa ittiin buune hin qabdu.
Gama biraatiin intalti asirratti agartan maqaan isii Jannaa jedhamti. Waggoota 5 qaaba kaayattee sheekotii jala deddeemaa turte. Nama diinii kaddamuu fi nama amantii Islaamaa illee sirriitti hubate fakkaattee sheeka kana seenuudhaaf yaalaa turte. Hin milkooyne boodarra sheenni gara biraa akkuma kamuu dhiirri kamuu kan jaallate fuuchuurra kan jaallatamee heerumuurra jaallatamee fuuchuurra kan jaallate fuudha waan ta'eef akka isii kana fuudhu dirqama ta'ee jechuudha. Kan jaallate laallatee qoratee piraayiveesii wani nyaatu jiru tun soo guddisanitti hin fakkaatin. Yookaan sukkara isinitti hin fakkaatin. Talji yookaan baradoo yookaan immoo barafa ni oogonu bira. Barafa na kan nyaadhu laal oowwi meeqarra jira? Oowwi 180 jira. Gadi godhachuu yeroo isiniin kennu yeroo isinii kennee isinii wajjin hin jiraatu. Yeroo isinii kennuu dhabe immoo booda maaltu ta'a? Yaaddoo hamaatu isin qabata. Inaaffaadhaan miira inaaffaatiin guutamtanii jireenyi keessan ni bada jechuudha. Yoo immoo akkuma fedhe yoo ta'e yoo fedhe jazbaa ta'u yoo fedhe maraatuu haa ta'u kan isin jaallatetti heerumtan yeroo isinii kennaa isin kabaja isinii wajjin hin jiraachuudhaaf fedhii guddaa qabaa jechuudha. Bakka argataniitu ol hisachuun gaarii miti. Namni kamuu akkasii amma shamara babbareeddu kan baay'ee takka fakkeenyaaf namoota moodelistii ta'an namoota sadarkaa addunyaa irratti argaman ni hawwa garuu ofin amansiisa hin argadhu wajjin hin argadhu maaliif rabbiin qixa kan kee nama sii ta'u si uume yoo isin si jaallatte illee maaliif na jaallatte itti yaaduu qabda nama siin qixa laalachuu qabdaati shamaras ta'e dhiiras ta'e dhiirri garuu akka fedhatee kan kee godhachuu maallaqa yoo qabaate yoo wantoota tokko tokko qabaate shamara amansiifachuu danda'a. Amansiifatee dhufee wajjin jiraachuu danda'a. Garuu shamara dhiirri shamarri filattee na fuudhi jechuun dandeessu, sin fuudha jechuun dandeessu, sin fuudha jechuun dandeessu, na fuudhi jechuun sin dandeessu. Isiin natti heerumii jedhamuu eeggachuu waan qabduuf namoota carraa heerumaasii kennan itti fayyadamii kaan sana utuu eeggattu yeroon sitti hin gubatinii jechuu barbaada. Nagaan naa oolaa.